Lalabanne lalabanne Oromotatti iyyanne Nutirmada nujabeessa Nutirmada nujabeessa Bakka booddeen sheenu ileen jedha Nutirmada nujabeessa Itoo yaroon hin dabareen Hi, my name is Callie or Kali. I just want to share with you guys the situation that has been going on in East Africa, in the Empire of Ethiopia, for the past 4 months. Oromo people have been demonstrating peacefully for their basic human rights, the right to be able to live on their own land. And the government has responded in a very violent way, killing more than 300 people, kids, pregnant women, and elderly, as well as students, university students, elementary students have been killed. And we just want to start a campaign. It's called $10 campaign to support specifically kids that have left orphaned. They're very young kids that don't have anyone to provide for. We just want to support because this is the only way we can stand with them by contributing $10. That means to skip your coffee, or it might, if we all participate on it, it's very doable. We just ask everyone please to help us out. This is the definition of humanity, is to support each other at the very dark hours. And we just ask you and thank you very much. Oromon mirgasa irratti bae rasasa rebametu ignisa lolae Akkam jirtan saba Oromoo, waanuma amma afaan Ingiliffaatiin dubbadhee gabaabsee afaan Oromootiin dubbadha because nu hunduu hin beekna situationii keessa jirru. Lammiin Oromoo ka biyya alaa yookiin biyya ambaa jirru kunniin wanti tokko ka uummata keenya wajjin ittiin dhaabannu yoo jiraate mallaqaan qabsoo kana bira dhaabachuu. Specifically mallaqaan warri bira dhaabannu ammoo ijoollee maatiin irraa dhabamanii sabni keenya ka biyya jiru lubbuu isaa takkatti qabuu fi maatii isaa gatee yoo uummata Oromoof jecha ka of wareegoo ta'e ka ibidda afoo dhaabatu yoo ta'e nummoo warri as biyya ambaatti argamnu qarshii 10 yookiin doolaara 10 isaan wajjin dhaabachuun dadhabuu jechuun baay'ee nama saalfachiisa. Kana nu hunduu irratti hirmaachuu qabna. Qarshii 10 jechuun buna guyyaa 2-3 skip yookiin irra darbuu jechuudha. Wanta guddaa miti. Wanta diqqaa kana nama baay'ee nama hundaa nama saba Oromoo ta'e hundaarraa gaafataa jirra. Saba Oromoo kan taanellee saniif afaan Ingiliffaatiin ibsee akka namni hunduratti hirmaatu barbaade. So kanarratti haa hirmaannu, walaa gargaaru, wal bira haa dhaabannu. Namicha tokkotu maal jedhee wal gaafatan nama lama. Gaarri sirratti jiguu wayyamoo namni sirratti jiguu wayyaa jedhee gaafate. Namichi gaafatame maal jedhee deebise? Lakki gaarri narratti jiguu wayyaa, yoo narratti jigee namatu narraa kaasa. So nu jiraachuun keenya yeroo gaarri nurratti jigu yoo walirraa hin kaafne ani lammii Oromooti jedhanii himachuun faayidaan qabu. Wal bira dhaabachuu qabna. Baay'ee galatoomaa, ulfaadha. Maqaan koo Kadir Gurrayyuuti, jiraata North Dakotaati. Akkuma beekamu ijoolleen keenya hedduun qabsoo irratti wareegamtee jirti. Akkasuma mallee wareegama kafalaa jirti. Akka tasaa ta'e qaamaan ichi jiraadhee irratti hirmaachuu baadhullee dirqama lammummaa bikkaan jiru taa'ee bahuun qaba. Waan injuu nadhagame akkasuma ilmaan Oromoo warra Oromummaa isaanitti boonan
hundaafin dhaamsa koo dabarsa. Dhaamsi koo kana ijoollee haadhaaf abbaan isaanii irraa hufan namuu haga dandeettii isaa yoo gumaache hedduu baay'ee barbaachisaadha. Namni Oromoo hundumtuu wajjin dhaabbatee ijoollee tanaaf gargaarsa akka godhu abdiin qaba. Ijoollee tana hegeree isaanii hegeree abbaan fi haati isaanii hawwaniif bakka isaanii buunee akka cinaa dhaabbannuun jaa galatoomaa Oromiyaan ni bisoomti. Walgargaara lammiilee walgargaara. Maqaan kun Agaasaan jedhama. An Minnesota irraa Minneapolis Minnesota. Egaa akkuma beekamu biyya keessatti dargaggoonni keenya, ijoolleen keenya, qotee bulaan keenya, haadhaaf abbooliin keenya hundumtuu mirga Oromootiif jedhanii, lafa isaaniitiif jedhanii, seenaa Oromootiif jedhanii yeroo ammaa kanatti lubbuu isaanii kennaa jiru. Inni kaan mana hidhaatti rakkachaa, inni kaan du'aa, inni kaan biyya ari'atamaa jira waan ta'eef nummoo warri Oromoon biyya alaa jiru, biyya hormaa jiru, biyya bilisaa keessa kan jiru nagaadhaan hojjennee kan baanee galuu dandeenyu. Callumannee ilaaluunis kun seenaan waan nu gaafatuu fi hamma dandeenyetti isaan bira dhaabachuu karaa maallaqaatiin ijoollee warra abbaaf haadha ijoollee isaanii dhaban kana gargaaru akkasumas immoo warra mana hidhaa keessatti halkanii guyyaa wanti gurguddaan isaan irra gahaa jiru isaanis gargaaru maatii isaanii gargaaruun dirqama waan ta'eef kan hundumti keenya qooda irratti fudhachuun itti gaafatama seenaa fudhannee akka ta'e fudhannee waan kana irratti qooda fudhachuun hin barbaachisa jedheetan amana galatooma. Yaa saba keenya walaa qarqaarru wal biraa dhaaban. Nuti madaa nu jabeessa nuti madaa nu jabeessa itoo yeroon hin dabarree. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti baatilee afran dabraniif Oromoonni guddaa xiqqaa dargaggoo shamarran daa'imman jennee mootummaan gabroonfataa kun gara laaffii tokko malee ajjeesuutti jira. Nuti warri biyya alaa yookaan biyya ambaa jirru waan takka qofa gochuu dandeenya. Isaan lubbuu tokkittii qaban kan deebi'anii arguu hin dandeenye kennuu jiru. Nuti immoo kan gochuu dandeenyu maallaqa qofaan gargaaruudha. Bifatti maallaqaan gargaaru bifi adda addaa haa jiraatu yeroo fi namoonni waan kanallee bifa adda addaatiin itti jirtan ni jirtu. Ammaaf nuti kan irratti xiyyeeffachuu barbaanne warra haadha yookaan abbaa dhaban ijoollee abbaa yookaan haadha malee hafan haga danda'ametti yeroof illee haa ta'u hamilee isaanii bira dhaabbannee jajjabeessuu akka nuti bira jirru itti mul'isu. Kanaaf namni hundinuu kanarratti akka inni hirmaatu barbaanna. Keessumaa warri kana gochuu dandeenyu maaloo duubatti hin jedhinaati waan gochuu dandeenyu har'a goone sammuu keenya illee dhaabuu qochiifnu isiniin jedha galatooma. Akkam jirtan uummanni Oromoo hundi keessanuu duraan dursee maqaan kiyya Saaddoo Bashiir naan jedhanii noos daabbotaa irraa akkuma beekamu wanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru amma ji'oottan baay'ee lakkoofsisee jira. Nuti namni gariin walitti dhufnee waan kana haasofnee uummata keenya ilmaan abbaa fi haati irraa du'an warra yataamaa ta'anii hafan akka dandeenyu bira haa dhaabbannu jennee waan kana goone wanna kana akkaataa hin teegallee qarshii 10 namni hundinuuyyuu walitti buusnee maatii ilmaan maatiin isaanii irraa dhumate kan akka gargaaramuuf waan kana goone manni addunyaa irra jirtan ka biyya keessa hin jirre biyya keessa jiraannee uummata keenya cinaa dhaabbachuu waan hin dandeenyee fi bakkuma jirutti dhaabbannee uummata keenya haa gargaarru cinaa haa dhaabbannu isaan nu malee eenyu qabanii odoo achi jiraannee wanni amma ilmaan Oromoo irra deemu jiru kun hundinuu akkuma nurra deemuuti. Kanaafuu bakka jiru maratti waliin kaanee wal jajjabeessinee wanni kana join goonee waliin haa dhaabbannu isiniin jedha kabajaan isin gaafadha.
Kanarraan kan hafe ammoo bakka jiru maratti walii daddabarsaa, dhaamsa walii dabarsaa, waan kan haa goonus ni jedha. Galatooma akka yaadni keenya kun fiixaan bahu abdii qaba. Oromiyaan ni bilisoomti. Galatooma. balbalatti cufiin irraa banii malee dhiiga keetii barii ati nallee malee balbalatti cufiin irraa banii malee dhiiga keetii barii hin dhalchineef malee seenaan si gaafataa yoo du'e akka malee Oromoon mirgasa hiriirratti baa'ee rasaasaan reebameetu dhiigni isaa lola'ee harki lammii ajjeesee yoo irraanfateeyyuu hanga bilisoomnuutti garaan keenyan fayyuu waggaama waggaatiin dhiiganuu lolaasu badii tokko malee haddaanuu baasu.